Ashamaar kafuuni akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabanne simbiraan geenya oduu faana keessiffaana turu ani qaxalee keessanniiftudha. Kollejjiin Kaanenus gulantaa garaagaraatiin barattoota leenjisaa ture sadarkaa TVTtiin ogummaa torba akkasumas sagantaa digiriitiin ogummaa sadiin kan eebbifaman ta'uun hoogganaa fi hundeessan kollejjichaa ibsanii. Itti gaafatamaan kollejjichaa akka jedhanitti eebba bara kanaa kan adda godhu barattoonni maagaa'oo isaaniitiin kan gahoomanii fi ogummaa yeroo ammaa baay'ee barbaachisaa ta'e maarkeetingiidhaan kan eebbifamanii fi akkasumas qabxiin bara kanaa fooyya'aa ta'uu isaa ibsanii. Kana malees barattoota barsiisuu fi eebbisiisuu qofa osoo hin taane barattoonni egeree boruu akka ta'an irratti hojjechaa jirra jedhan. Kanaan wal qabatee hundeessan kollejjichaa obbo Admaasuun akka jedhanitti bara kana barattoota 50 oliif carraa hojii uumneefitti dorgomanii akka hojiitti galan karoorfannee jirra jedhan. Akkasumas eebbifamtoonni ilaalcha hojii eeggachuu keessaa bahuun ogummaa gonfataniin hojii uummachuun jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuun akka qabanis dhaamaniiru. Bara dhuftummoo kollejjiin Kaanenus leenjii idilee fi gaggabaabaan ogummaalee rakkoo biyyaa furmaata ta'uu danda'anii fi akkasumas barattoota keenya gabaa irratti barbaadamoo akka ta'an ogummaa isaan taasisu barsiisuuf karoorfannee jirra jedhan. Barattoonni ogummaa fi dandeettii argataniin gara faayidaa ofii fi biyyaaf oolchuuf aadaa hojii cimaa qabaachuun kaayyoo isaanii galmaan gahuun akka qabanis dhaamaniiru. Akkasumas dhumarratti keessummoota sadarkaa naannoo fi sadarkaa federaalaa irratti jiranii fi akkasumas dhaabbilee miidiyaa garaagaraatiif dhaamsa waamichaa taasisan. Oduu weetoo bifa kanaa qabadhee akkasii dhiyaadhuuf tiiktookii koomoo laayik fooloo riipoosta koppii liinki gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana keessiffaana ture ani qaxalee keessanniiftudha. Jalqabarraa kaasanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabajii keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.